Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkamiin egaa fayyaa jirtu akkuma nuti egaa qophii keenya itti fufaa jirrutti arramoo fiildii yookaan gosa barnoota ta'erraa kan isiniif qabannee dhufnee jirrudha. Isa plant asset disposal irratti isa dhumaa taayipii isa dhumaatu nuuf hafee boqonnaa kun asirratti xumuruu dandeenya jennee yaanna. Kanaaf namoonni channel keenyaaf haaraa taatan subscribe godhuudhaan namoonni akkasuma miseensa keenya taatan jajjabinaaf like godhuudhaan akkasuma commentii jalatti nuuf barreessaa wantoota barbaadan hunda isiniif dhiyeessuudhaaf ni tattaafannaa jechuudha. Gaafiilee barbaadan nu gaafadhaa haga dandeenyuun isiniif deebisuudhaaf yaalii goone jechuudha. Arramee gama qophii qabanneetti deebina. Inni dhumaa taayipiin yookaan gosni inni dhumaa kan nuti qabanne jechuudha irraan tanum exchange of plant asset kaji kana qabannee dhufne jechuudha. Isa kana akkamitti akka loss uumamu akkasuma akkamitti akka gain uumamu halaaluudha jechuudha. Kana dura selling of plant asset laallee turre. Selling of plant asset in akkasuma innis gain and loss qaba jennee laallee turre jechuudha. Kunis akkasuma akka sellingiitti lossis akkasuma gainis qabaata jechuudha. Jalqaba simply exchange of plant asset jechuun qabeenya nuti qabnu san jechuudha wal jijjiirraadhaan gaggeessu jechuudha. Inni jalqaba laalee retirementiidha. Retirement jechuun qabeenya san gatuudha. Bakka faayidaa dhabee darbuudha jechuudha. Gurguramu numa darbuu keessatti kan lakkaa'amudha. Inni lammaffaa seelingidha. Meeshaa san gurguruudhaan kan ittiin addaan baatu jechuudha. Meeshaa jalqaba qabdu san jechuudha. Inni dhumaa exchangeidha. Wal jijjiirraadhaan meeshaa kee gaggeessuudha jechuudha. Inni dhumaa isa kana irra kan ilaallu jechuudha. Meeshaa tokko akkamitti khisaaraan nurra gaha yeroo geessinu akkasuma yeroo nama sanii wal jijjiirru jechuudha. Akkamitti akka loss akkasuma gain argannu laallaa jechuudha. First, ordinary company records a gain or loss the exchanges of plant assets. Akkamitti gainii fi lossiin akkamitti akka galmaa'u jechuudha. Qabeenya keenya san irratti kan laallu ta'a jechuudha. A rationale for recognize a gain or loss that must exchange have crucial substances. Sababni gainii fi lossiin beekamtii kennuudhaaf jijjiirraa kana keessatti baay'ee wanta daldala qabaachuu isaaniitti irratti jechuudha. Wanta commercial substance ta'e irratti loss and gain argamuu danda'a jechuudha yeroo meeshaa keenya wal jijjiirru jechuudha. To illustrate, Ramos company exchanges some of its equipment for land held by brooded ice. It is likely that timing and amount of cash flow rising from the land will differ significantly from the cash flow rising from the equipment. Fakkeenyaaf Ramos company kan jedhamu kun meeshaa isaa tokko lafa qabataniin jijjiirraa brood laayisii kanaan wal jijjiiruu fadhanii jechuudha. Yeroo fi hanga maallaqa flow isaan jechuudha. Flow isaa san jechuudha kan lafa san jechuu flow godhee qabate san jechuudha. Garaagarummaa guddaa walirraa qaban jechuudha. Ramos akkasuma brood laayisiin kun jechuudha. Qabeenya qaban san irratti jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha. Ramos fi broodiin kun broodiin kun jechuudha. Isaan namaan kun haala diinagdeetis adda adda keessatti argamanii jechuudha. Wanni isaan hojjetanis akkasuma adda adda keessatti argamanii jira. Kanaaf as a result both are different economic position economy keessatti yookaan haala diinagdeen isaaniitis garagaraa jechuudha wanti isaan hojjetan jechuudha. Therefore the exchange has commercial substance and the company recognize a gain or a loss in exchange because must exchange have commercial substance even when similar assets are exchanged. Kanarraa kan ka'e jechuudha. Kanaafuu jijjiirraan kun daldalaan kan qabu yoo ta'u dhaabbileen kun jechuudha bu'aa yookaan gain yookaan lossii irratti jijjiirraa keessatti argame beekamtiin kennaniif yookaan gainii
argachuudha yookaan loosii argachuudhaaf inni fudhatu jechuudha. Sababiin isaatis wal jijjiirraan irra caalaan jechuudha lafa qabeenya wal fakkaataadhaan ni jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf tiraakiidhaan jijjiiruu jira. Akkasuma lafa fakkeenyaaf lafa Dirree Dawaadhaa qabduu fi lafa Finfinneedhaa qabdu yoo qabaate namni lama lafa wal jijjiiruudhaaf lafa Dirree Dawaatii fi lafa Finfinnee jiru wal jijjiiruudhaaf waliigaltee loosii argachuu yookaan geenii argachuu irrattis kan uumamu ta'a jechuudha. Kanaaf we illustrate these types of situation for both a loss and gains. Kanarraa kan ka'een fakkeenya kana jechuudha kisaaraa fi bu'aa isaanii ilaallee waliin ibsinaa jechuudha. Okkii jalqabamee loss treatment kayyoo kanarraa haa eegallu. To illustrate an exchange that result in a loss, assume that Roland company exchange a set of used truck plus cash for a new semi trucks. The trucks have jalqaba Roland company kun jechuudha meeshaa wal jijjiirraa tiraakiitiif makiinaa tiraakiidhaan wal jijjiiruudhaaf new semi tiraakii baasee jechuudha yookaan qabeenya haariya gubbaan baasee jechuudha inni kun jechuudha. Kanarraa kan ka'e jechuudha the used truck have combined book value of 42,000 and the cost of 64,000 and less 22,000 accumulated depreciations. Kanarraa kan ka'e jechuudha book value isaa 42,000 ta'e costiin 64,000 yookaan tiraakiin san gaafa inni haariyaa kan ittiin bitame jechuudha. Original cost yookaan first kan ittiin bahe jechuudha 64,000 akkasuma less yookaan accumulated depreciation 22,000 argamsiisa jechuudha. Kanaaf book value inni ni argamsiisa jedhanii yaadan selling of land asset irratti waa'ee book value sirriitti ibsinee jira. Achirratti book value maal akka ta'e achirratti ilaalee jira. Book value meeshaa tokko haganatti gurgurra jennee wanta lafa haa jennee jechuudha. Kanaaf 64 koostii keenya kana hir'isuu 22,000 accumulated depreciation yoo halaallu ta'e 42,000 book value nuuf kennaa jechuudha. Inni kun book value akkamitti akka dhufe fakkeenyi biraa jechuudha. Book value isiniif hin kennu jechuudha. Cost fi accumulated depreciation isiniif kaaya jechuudha. Book value akkasuma processed received akkasuma barbaadu jechuudha yookaan fair value jechuudha. Kanaaf book value asirratti kenne jechuudha 42,000 akka itti dhufe asirratti isiniif ibseen ture amma 64,000 irrisu 22,000 42,000 nuuf dhufe jechuudha. Kanaaf Roland purchase agent experience in a second hand markets. Kanaaf inni meeshaa kanarratti bitachuudhaaf jechuudha. Meeshaan kun second hand marketidha. Meeshaa yeroo lammaffaadhaaf fayyadamuudhaaf yookaan meeshaa itti fayyadaman bituu deema jechuudha. Inni purchase waan godhuuf deemu nuuf himu jira. Asitti meeshaa second hand jechuudha haariyaa miti jechuudha. Indicates that they used to truck have a fair value of 26,000. Asirratti fair value isaatis 64 jechuudha. 26 fair value jechuun processed received jennee turre selling of plant asset sirriitti achirratti ibsine jira waa'ee book value fi fair value yookaan processed received jechuudha. Inni kunis 26 nuuf kennee jechuudha. Kanarraa in addition the trucks Roland must pay 17 for the semi trucks. Dabalataan jechuudha Rolandiin kun ni kafale 17,000 meeshaa sanittiin erga wal jijjiiranii tiraakii san dabalataan 17,000 itti dabalee jechuudha Rolandiin jechuudha meeshaa san bituudhaaf dabalataan jechuudha erga wal jijjiiranii booda. Kanaaf akkamitti akka galmeessinu laallaa jechuudha. Asirratti fair value keenya meeqa 26 jennee jechuudha. 26 kun maali? Meeshaa keenya kan ittiin gurgurre jennee beekuu qabna jechuudha. Fair value jechuun processed received jennee jira. Selling of plant asset irratti himnee turre jechuudha. Asirratti 26 meeshaa ittiin gurgurre san jechuudha. Gatii isaa isa ittiin gurgurre jechuudha. Abbicha nurraa baasee sanii jechuudha. Meeshaan keenya kun gatiin isaa meeqa jechuudha wal jijjiirraadhaaf. Amma asitti exchanging waan ta'eef exchanging keenya meeshaa qarshii 26 baasu jechuudha. Sun kannineef jechuudha. Akkasuma plus
cash paid kuma 17 asirratti maal jenne Rolandiin addition godhe jechuudha meeshaa samii tiraakii san bituudhaaf yookaan meeshaa lammataa waliigala kuma 26 fi kuma 40 kuma 17 waliigala kuma 43 nuuf dhufa jechuudha cost of semi tracking keenya meeqa jechuudha waliigala kuma 43 baafne jechuudha meeshaa ittiin jalqaba wal jijjiireen kuma 26 kan baasu ture akkasuma kuma 17 dabalataan itti idaanee fi kanneef jechuu wal jijjiirraa haala lama baafne jechuudha Roland incurred a loss on disposal of plant asset of 16 asirratti khisaaraan inni mudate meeqa jechuudha kun 16 khisaaraa irra mudate jechuudha ni ilaallaa jechuudha on this exchanges wal jijjiirraa kana keessatti jechuudha the reason is sababni isaa the book value of used track is greater than fair value of these tracks jalqaba maal jenne process greater than book value yoo ta'e it is gain jennaan jechuudha but process din less than book value kan ta'ute immoo loss jennee qabannaa jechuudha asirratti immoo maaltu dhufe jechuudha book value of used track is greater than fair value dha jechuudha book value nama fair value irra guddate jechuudha asirratti yoo khallaaltan taate fair value keenya 26 book value keenya meeqa jechuudha book value keenya akkuma asirratti ilaalle 42 jechuudha 42 26 irra guddata jechuudha 26 meeshaa ittiin 26 baasu keenya garuu asitti 42 tti meeshaa gurguramuu qabu maaliif accumulated depreciation nurra ga'ee fi costii nuti itti binne 64 akkasuma 22 yoo isaan lamaan kan walirraa dhisne 42 nurra garuu nuti akka itti gurgurre 26 jechuudha 42 fi 26 jidduu yoo irraa hir'isne ono fakkeenyaaf asirratti ilaala as follows book value of used tracks 64 risu 22 book value keenya argachuuf akkuma jalqaba achirratti isin himetti kennama hin kennu jechuudha akkanatti baafannaa jechuudha fakkeenya kun garuu kennama akkasuma book value keenyas nuuf barreesse jechuudha kanaaf book value haala kanaan argama book value barbaadu feetan cost irraa akkasuma accumulated depreciation hir'istu akkasuma 42 nuuf argamsa jechuudha fair value of used tracks garuu 26 jechuudha nuuf kenname jira 42 irraa 26 yoo hir'isne 16 khisaaraa keessa galee jechuudha meeshaa sila 42 tti gurguruu qabnu qarshii 26 tti gurgurree jechuudha khisaaraan keenya 16 nuuf dhufa jechuudha kanaaf in recording and exchange at a loss 3 steps are required isaan haala sadeen kana wal jalaa dhaabbisaa deemuu qabnaa jedhama isa erga khisaaraa kana keessa galee jechuudha kanaaf inni jalqabaa eliminate the book value of the asset given up gati book value keenyaa san jechuudha dhabamsiisuu qabna jechuudha asitti wali book value keenya 42 waan ta'eef asirratti wali kisaaraa keenyas waan baafanneef wali hin irraan hojjennu wanti asii gadi wanta book value hin dabalne ta'a jechuudha akkasuma record the cost of asset acquired akkasuma qabeenya gatame san galmeessuu qabna jechuudha accumulated depreciation galmeessinaa jechuudha yookaan qabeenya nuti baafne jechuudha dabalataan paid waan goone jechuudha inni kan recognize the loss on disposal of plant asset akkasuma disposals of plant asset keenyas recognize godhuun yookaan galmeessuu qabna jechuudha asii gaditti akka ilaallu kanatti jechuudha fakkeenyaaf equipment new meeshaan haareen meeqa ta'a jedhama 43 fi 3 nuuf dhufa jechuudha akkasuma accumulated depreciation keenya akkuma achirratti ibsine 22 nuuf dhufa loss on disposal inni asirratti arganne jira wanni nuti khisaaraa keessa galchine 16 jechuudha garuu equipmentiin duraanii jalqaba kaduraa san meeshaan meeqa jechuudha 64 jechuudha original costing keenya jalqaba akkasuma original cost kana irratti kaashii qarshii 17 baasii baafnee jira maaliif wal jijjiirraadhaaf 17 dabalata waan baafneef jechuudha osoo qabeenya keenya kataa'u ta'e meeqa ta'a jechuudha asirratti 80 fi takka dhufa jechuudha akkasuma debt credit side irratti wanta nuti baafne galmeessina jechuudha akkasuma asirratti garuu debt side irratti wantoota khisaara keessa galleef akkasuma accumulated depreciation fi meeshaa haareessan gatii isaati wajjin walirratti barreessinaa jechuudha yeroo kana jechuudha wal qixa nuuf dhufuu qaba jechuudha debt side are balanced to credit sides
ta'uu qaba jechuudha. New equipment kanarratti akkamitti 43 dhufe yoo kan jettan taate asirratti haa deebinu. Fair value keenya 26 jechuudha. Fair value yookaan meeshaan keenya kan ittiin gurgurame yookaan gatii ittiin kennineen jechuudha. Book value jechuun meeshaa ittiin akkanatti gurgurre jennee kaayyanneedha jechuudha. Garuu fair value meeshaa ittiin akkasitti gurgurame jechuudha. Garagara jechuudha asirratti. Pilaanii keenyaa fi akkaataa ittiin gaggeeffameetu garagara ta'a jechuudha. Asirratti fair value keenya 26 akkasuma Rolandiin kaashii haareetti kan dabale qarshii 17,000 jechuudha. Kaash peeyidii keenya jechuudha. 17,000 ida'uu 26 yoo warra idaane meeshaan san akkamitti gurgurame jechuudha. 43tti gurguramuu isaa equipmentii niwiin isaa akkas ta'a jechuudha. 26 kan ittiin kennine meeshaa akkasuma 17 kan ittiin itti daballee waliigala 43 meeshaa keenya gaggeessine jechuudha. Waliigala akkasitti karaa deebti saayiditti barreessina. Waliigala isaa 80 takka dhufa jechuudha. Maybe 64 akkasuma deebisaan isaa 80 takka gama deebti saayidiitii fi akkasuma kireedit saayidii irratti nuuf argama jechuudha. Inni kan biraa immoo gain treatmentii ilaalla jechuudha. Loosiin akkaataa itti namni kun kasaare yookaan Rolandiin 16,000 kisaaraa keessa galee yeroo wal jijjiirraatu jechuudha. Osoo hin gurgurin meeshaa kana wal jijjiiruudhaafu waliigaltee kana waliigalanii loosii argate jechuudha. Inni biraa immoo mee akkamitti akka geeyini argatu namni kun akkamitti tirfii argate meeshaa wal jijjiiran irratti jechuudha yookaan profitii argate jennee halaallu ta'a jechuudha. To illustrate again situations, assume that Mark Express Delivery decides to exchange its old delivery equipment plus cash of 3,000 for a new delivery equipment. The book value of the old delivery equipment is 12,000 and cost 40,000 and less accumulated depreciation 28,000. The fair value of old delivery equipment is 19,000. Mark Express hajamu yookaan dhaabbata inni kun meeshaa wal jijjiiruudhaaf meeshaan duraanii jechuudha. Kan qarshii 3,000 itti dabaleete jechuudha. Meeshaa duraanii san yeroo wal jijjiiran san akkuma asolitti qarshii 17 irra jenne sanitti kunis qarshii 3,000 meeshaa wal jijjiiranii 3,000 itti dabale jechuudha. Garuu book value isaa garuu 12 ta'a jechuudha. Akkamitti 12 dhufe jechuudha. Cost minus accumulated depreciation jechuudha. 40 hir'isuu 28 wal qixa 12 book value nuuf kenna jechuudha. Kanaaf fair value of the old delivery equipment is 19,000. Garuu fair value keenya jechuudha 19,000. Akkuma jalqaba fair value waan ta'eef akkasuma book value isiniif himeetiin ture. Fair value jechuun meeshaa ittiin akka gurguramuu isaa ittiin kenname jechuudha. Meeshaan san dhuma isaa. Garuu book value 12,000tti gurgurra jennee buuka keenya keessatti barreeffamee ture jechuudha. Maaliif 40 cost ittiin bitamee fi akkasuma depreciation inni agarsiisa 28 waan ta'eef 12,000 gurgurra jennee turre. Garuu nuti fair value nuti arganne 19,000 jechuudha. The cost of new asset is fair value of the old asset exchanged plus any cash paid or other considers given up. The cost of new delivery equipment is 22. Equipment haarii kana keessatti jechuudha. Equipment haariin kun baasii isaa waliigala isaa yoo halaallu ta'e 22 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf as jalatti kun akkamitti akka 22 dhufe fair value of holding keenya meeqa 19,000 meeshaan kun akkaataa yeroo wal jiru meeshaa qarshii 19,000 baasu jechuudha. Book value akkas jechuun garuu fair value jechuun meeshaa ittiin itti kennine san 19,000 baasu yookaan 19,000 ta'ee jechuudha. Kanaaf kaashii nuti itti daanes qarshii 3,000 jechuudha. Waliigala meeshaan kun new delivery equipmentiin gatiin isaa meeqa ta'a jechuudha. Cost of new delivery equipmentiin 22 nuuf dhufa jechuudha. Isa lamaan kana yoo liidaan jechuudha. Again result when the fair value of the old delivery equipment is greater than its book values. Asirratti immoo faallaa loss treatment jechuudha. Maaliif yoo jettan asirratti
fair value jechuudha greater than book value ta'e jechuudha yookaan processed received in irra guddaa book value ta'e jechuudha kanaaf gain arganne jechuudha asirratti fair value keenya meeqa 19,000 garuu book value keenya meeqa 12,000 jechuudha kanaaf 19,000 12,000 irra guddaadha jechuudha fair value of old equipment in meeqa 19,000 jechuudha fair value of old delivering keenya 19,000 meeshaa san yeroo kanneen 19,000 tti kennina jechuudha akkasuma book value of old delivering keenya akkasuma akkaataa itti irratti asirratti nu garsiisaa jira akkuma loss treatment irratti ilaalle 40 irrisu 28 12 dhufaa jechuudha kanaaf gain nuti arganne yookaan profit nuti arganne 7 nuuf tahaa jechuudha 19 hirrisu 12 7 nuuf dhufaa jechuudha tirfii yookaan profit arganne jechuudha asirratti profitiin keenya 7 nuuf tahaa jechuudha asirratti ilaalle jechuudha okay mark express delivery record exchanges as follows akkataatti galmee kana galmeessinu isaan asirratti arginu kana jechuudha equipment new equipment keenya 22 nuuf dhufaa jechuudha 22 akkamitti dhufee kan jettan taate akkuma loss irratti argine fair value plus cash paid jechuudha gatii ittiin baafnee fi akkasuma cash paid keenya walirratti deeme 22 asirratti ilaallee turre cost of new delivery jennee kanaaf equipment yaaree khayna 22 gaggeessine jechuudha yookaan wal jijjiirree jechuudha waan haga 22 gahuute jechuudha accumulated depreciation nurra gahee jechuudha 28 jechuudha equipment keenya kan duraa jechuudha yookaan original costiin isaa 40 ture jechuudha meeshaa yeroo jalqaba binnu isaa haariya ture 40 jechuudha akkasuma tirfiin nuti amma asirratti arganne meeshaa kana gaggeessuudhaaf yookaan yeroo wal jijjiirru san 7 tirfii arganne jechuudha akkasuma meeshaa kana gurguruudhaafis yookaan kennuudhaaf dabalataan birrii 3,000 waliin ergine jechuudha 3,000 fi akkasuma meeshaa 19,000 baasu waliin jijjiirree jechuudha asirratti garaagarummaan beekuu qabdan gainii fi loosiin akkamitti akka barreeffamu beekuu qabdan fakkeenyaaf loosii irratti yoo ilaaltan taate lossin from depth side irratti barreeffama jechuudha humni hudajaa kisaaraan ragee loss irratti barreeffama jechuudha akkasuma gainin asirratti yoo ilaaltan taate credit side jala irratti barreeffama jechuudha erga kanatti garaagarummaan isin beekuu qabdan kana jechuudha yoo lossin isin qunname from depth side yoo gainin isin qunname from credit side irratti barreessitanii beekuu qabdan jechuudha okay daawwattoota keenya qophiin arraaf qabanne kana fakkaata jechuudha gain and loss isa kanarratti raawwataa jechuudha akkaataan ittiin argannus isuma kana haala salphaadhaan isiniif ibsee jeetiin abdadhaa gama hiyyaan isa kanarratti gaaffii yoo kan qabaattan taate komentii jalatti naaf barreessaa akkasuma bakka isinitti jabaatte akka irra deebinuuf yoo kan barbaadan taates akkasuma irra deebiidhaaf qophiidha waan ta'eef isinis like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jennaarraaf chaanaala keenya Asham Tech subscribe like godhuudhaan akkasuma barattoota keenya telegiraamii Asham Tech yoo keessa seenuudhaan wantoota garaagaraa irraa argachuu dandeessanii Asham Tech jaartii telegiraamaa seenaa akkasuma namoota achi keessatti join godhuudhaan miseensa keenya nuuf horaa isiniin jenna miseensa hedduu taane wal gargaarree wajjin dabaruu dandeenya jeetiin abdadhaa kanaaf asirratti naaf ga'aa jeetiin abdadhaanis nagatti isiniin jechuu barbaada